Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanalii keenya kun qophii odeeffannoo fayyaa wayii ta'a yeroodhaa yerootti karaa YouTube chaanalii keenyaa simbiraan geenyudha. Sagantaa keenya darban keessatti dhimmoota fayyaa garaa garaa irratti odeeffannoo garaa garaa simbiraan ga'an turuun keenya ni beekama. Ammas namoonni haaraan gara YouTube chaanalii keenya dhuftan subscribe godhaa. Subscribe gochuu qofa osoo hin taane mallattoo bilbilaa tuquun odeeffannoo yeroo yerootti isiniif gadhiifnu akka simbiraan ga'u jechuu barbaanna. Egaan kabajamtoota keenya sagantaa keenya guyyaa har'aatiin kan waliin ilaallu waa'ee dhibee toonsiliif maaltu nu saaxila? Dhibee toonsilii namoonni qaban akkamitti manatti of yaaluu danda'u? Dhibeen toonsilii rakkoo hamaa akkamii nu saaxiluu danda'a? Akkasumas immoo yeroo akkamii mana yaalaa deemuu qabna? Of eeggannoo akkamii gochuu qabna? Gama biraatiin immoo yeroo baay'ee hawaasa keenya keessatti kan barame uba qoonqoo muruu ni jira toonsilii wal qabate. Kun karaa ogummaa fayyaan sirrii akka hin taanee fi miidhaa inni namarraan geessisu walumaan kan ilaallu ta'a. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu hordofaan gamanumaan sin affeerra. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya akkuma beekamu toonsiliin kutaa qaama keenya naannoo qoonqoo keenyaa gara bitaaf gara mirgaatti kan argamtudha. Akkuma suuraa irraa argaa jirtan gara bitaa morma keenya gara bitaa fi gara mirgaatti kan argamtudha. Namoonni baay'ee yeroo baay'ee uba qoonqoo akka toonsiliitti kan lakkaa'an jiru. Humni qoonqoof toonsiliin garaa garaa. Yeroo baay'ee toonsiliin keenya sababa garaa garaarraan kan ka'e infekshinii mudachuu danda'a. Infekshiniin toonsilii kun immoo mallattoowwan garaa garaa nurratti agarsiisuu danda'a. Infekshinii yeroo jennu infekshiniin sababa vaayirasii irraas yookiin baakteeriyaa irraas kan ka'e namarra ga'uu danda'a. Baay'inaan infekshiniin toonsilii daa'imman irratti baay'atu malee ga'eessonni baay'eenis namoonni baay'eenis dhibee kanaaf baay'inaan ni dararamu. Infekshinii toonsilii baay'inaan kan fidu vaayirasiidha. Gama biraatiin baakteeriyaan parsantii 30% namoota dhibee kanaaf saaxiluu danda'a. Mee gabaabsinee ilaaluu fi namni toonsilii qabu tokko haayilaayit isaa mallattoo akkamii agarsiisa yeroo jennu dhukkubbii qoonqoo keessaa yookiin immoo yeroo nyaata liqimsu nama dhukkubu mataa dhukkubbii ta'uu danda'a, gurra dhukkubbii, leeydaa yookiin immoo tukkusaati yookiin ho'ina qaamaa olaanaa, namoonni tokko qufaas ta'uu danda'a, diimachuu yookiin immoo dhiita'uu toonsilii gara bitaaf mirgaa, fedhiin nyaataa hir'achuu, sagaleen dubbachuu dadhabuu yookiin sagaleen namaa jijjiiramuu fa'a. Kan biraas immoo hafuura afaan nama kukkutuu danda'a, foolii afaanii badaas ni fida jechuudha. Mallattoowwan kunniin mallattoowwan dhibee toonsiliidha. Gama biraatiin xannachi naannoo morma keenyaa jiran illee dhidhiita'uu danda'u jechuudha. Egaa toonsilii namoonni toonsiliin yookiin immoo infekshinii toonsilii yookiin toonsilaayitis namoonni hin qabne akkamitti ofirraa dhorkuu dandeenya kan jedhuu fi yookiin immoo namoonni qabanis akkamitti akka deebi'ee hin qabne gochuu dandeenya kan jedhamuu fi akkuma beekamu toonsiliin ni daddarba. Yeroodhaa yerootti harka keenyaaf yeroo mana funcaanii deemnu mana funcaanii deebinus nyaata nyaannee nyaata tun nyaatiin duras nyaata erga nyaannees qulqullina harka keenyaa eeggachuu akka qabnu wantoota fakkeenyaaf amma burushii ilkaanii fa'aa sheer godhanii fayyadamuu dhiisuu namoonni tokko fayyadamuu danda'u yookiin dogoggoraanis ta'uu danda'a. Haala kanaan toonsilii ittisuun ni danda'ama jechuudha. Gama biraatiin sinitti meeraa toonsiliin kun nama kan tokkorraa nama kan biraatti darbuu danda'a isin jedheera. Nama kan biraatti dabarsuu dhiisuuf maal gochuu qabna kan jedhu tokkoffaa yoo danda'ame yeroo dhukkubsatan mana turuun gaariidha. Lammaffaa yeroo haxxiffatanii fi yeroo qufaatan afaan keessan funyaan keessan haguuggachuun gaariidha. Inni kan biraa harka keessan saamunaa bishaan dhiqatu erga qufaatanii yookiin immoo erga haxxiffatanii booda. Fakkeenya namoonni baay'ee funyaan isaanii qaqqabu, afaan isaanii qaqqabu, vaayirasiin harka irra jiru, baakteeriyaan harka irra jiru nama biraatti darbuu danda'a.
namni sun vaayirasii sanaaf harka isaa qabuu danda'a jechuudha. Akkuma dhibee koronaa jechuudha. Kanaaf of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Kanattaan sun kan waliin ilaallu dhibee tonsiliin yoo qabnu yookiin infekshinii tonsilii kun yoo nu qabate maal gochuu qabna? Qoricha fudhachuun dura jechuudha. Jalqaba irratti akkuma isinitti himuuf yaale mallattoowwan jalqaba isinitti hime kana yoo ofirratti argitanii mana keenya keessatti salphaadhumatti isinitti himeera infekshiniin jiraannaan waan rifatuuf naannoon qoonqoo sun waan rifatuuf dhiita'uu danda'a, dhukkubbiinis namatti dhaga'amuu danda'a, dhangala'aan garaagaraas ta'uu danda'a. Kanaaf jalqaba irratti kan waliin ilaallu bishaan ho'isnee bishaan soogiddi jira. Bishaan soogiddaan ho'isamee maal gochuudha? Ittiin lulluuqqachuu naannoo qoonqoo keenyaa ittiin garjil gochuuf jechuudha. Yeroo kanatti maal go'a naannoo sana hin qulqulleessaa tooksinii garaagaraa yookiin immoo kan caccaba baakteeriyaa naannoo sana jiran baasuu waan danda'uuf bishaan soogiddaan ho'ifame kanaan waan gochuu dandeenya. Gama biraatiin bishaan soogiddaan ho'ifame xiqqoo lab jedhu kuni dhiita ni hir'isa. Dhiita naannoo sababa tonsiliirraa kan ka'e dhufu dhukkubbiidhaa fi dhiita sana hir'isuu danda'a jechuudha. Akkasumas immoo pH beektu baay'een keessan pH qoonqoo keenya keessa jiru normaal gochuudhaan dhiigni akkasumas immoo dhiigni naannoo tonsilii dhufu akka dabalu gochuun akka inni dhiigni xuraa'aanis naannoo sana akka fuudhamu gochuudhaan kanaaf nu gargaara jechuudha. Kana gochuudhaan maal gochuu qabna? Soogiddoo keenya shaboo fal'aana tokko bishaan burcuqqoo tokkotti goonee sekondii 10 hanga 15f erga lulluuqqannee amma qoonqoo keenyatti isa booda tufuu liqimsuu osoo hin taane tufuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Guyyaatti hogguu 3 hanga 4 si'a 3 hanga 4 akkas gochuudhaan dhukkubbii naannoo sanaaf dhiita naannoo mormaa sana hambisuu ni danda'ama jechuudha. Lammaffaarratti kan waliin ilaallu bishaan ho'aa burcuqqoo tokko damma fal'aana tokko akkasumas immoo zinjibila argattu yoo ta'e zinjibila urreessitanii erga caccabsitan yookiin erga urraa'e booda maankaa walakkaa jechuudha. Fi hin argattu ta'e cuunfaa loomii wantoota kanneen walitti dabaluudhaan dhuguun illee baay'ee barbaachisaadha. Akkuma beekamu dammis loomiinis bishaan ho'aa kuni dhukkubbiidhaa fi baakteeriyaa naannoo sana jiran loluu danda'u akkasumas immoo dhiita jiru qannasuu danda'a jechuudha yookiin hir'isuu danda'a jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabna jechuudha? Kana yoo danda'ame daqiiqaa 3 hanga 5 erga dhugnee lulluuqqannee booda lulluuqqachuudha jechuudha. Gama biraatiin naannoo qoonqoo keenyaatti hanga naannoo keenya lulluuqqannee tufuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Gama biraatiin lulluuqqachuudhaanis wantoota tamman isinitti hime kana damma jinjibilaa fi loomii kanneen ittiin lulluuqqachuun baay'ee barbaachisaadha. Dhuguunis gaariidha isin jechuun barbaada. Gama biraatiin loozenjes kan jedhamu faarmaasii irraa kan gurguramu jira. Yoo argattan baay'ee gaariidha. Loozenjesiin kun akka karameellaati ni xuuxama. Yommuu xuuxamutti dhukkubbiidhaa fi dhiita naannoo tonsilii jiru sana hir'isuu danda'a jechuudha. Gama biraatti yoo dhufnu tonsiliin yoo yaalamuu dhabaatee dhiibbaa akkamii namarraan ga'uu danda'a kan jedhu namoonni baay'een akkasumatti yeroo itti ilaalan jiru. Isa dura garuu yeroo akkamiidha kan ogeessa fayyaa bira deemuu qabnu kan jedhu irratti mari'achuu qabna. Tokkoffaarratti dhukkubbiin qoonqoo guyyaa 2 oliif yoo isin irra ture mana yaala deemuu qabdu. Dhukkubbii qoonqoo hamaa ta'e akkasiin hin dhugne yookiin immoo akkasiin nyaata illee qimsine kan isin godhu yoo ta'e mana yaalaa deemuu qabdu. Kan biraa immoo hafuura namatti kukkutu yookiin immoo liqimsuu dadhabu baay'ee of dadhabu leeyidaa yookiin immoo tukkusaatii hamaa yoo isin qabaate yeroo akkasii mana yaalaa deemuu qabdu jechuudha. Tonsiliin dhiibbaa akkamii fayyaa keenyarraan ga'uu danda'a kan jennu yoo hin yaalamnu ta'ee tonsiliin kun baakteeriyaawwan kunniin gara dhiigaatti dabalamuudhaan onnee keenya irratti miidhaa guddaa geessisuu danda'u. Dadhabbii onneedhaaf nu saaxiluu danda'a jechuudha.
Kan biraa immoo fuulii afaanii badaa naannoon gadi bu'ee amma nimooniyaa yookiin immoo infekshinii sombaaf illee nu saaxiluu danda'a. Haala kanaan dhiibbaa guddaan nurraan ga'uu waan danda'aniif amma danda'ametti mana yaalaa deemuu gaariidha. Gama biraatiin hawaasa keenya keessatti wanti barame tokko jira. Hawaasa keenya keessatti namni tokko toonsilii yoo qabame huuba qoonqoosaa karaa ogummaa fayyaan ala ta'een namoonni baay'een yeroo muran argina. Hospitaalatti keessiiwwan akkasii baay'een nu qunnamaa oolu lubbuu namoota baay'ee sababii kanarraan kan darbees argineerra. Akkuma beekamu akka argitanii isinitti meera toonsiliin gara bitaaf mirgaatti argama. Namoonni baay'een huuba qoonqoo kan gararraa jirtu sana kutu. Akkuma beekamu toonsiliin yommuu nama dhukkubu naannoo sana kan jiran yookiin immoo structurein naannoo sana jiran dhukkubuu danda'u yookiin huubi qoonqoollee gadi bu'uu dandeessi. Sababa maalirraan kan ka'e yommuu inni dhiitaa deemu gadi gosotaa waan deemuuf qoonqoo keenya gara oliin huubi qoonqoo gadi bu'uu danda'a jechuudha. Innaa toonsilii muruun huuba qoonqoo muruun faayidaa tokkollee hin qabu isiniin jechuun barbaada gama biraatiin. Tariitii huuba qoonqoo dhukkubbii huuba qoonqoo hambisuu danda'a. Meeshaa ittiin muran sun qulqullina hin qabu teetaanasiidhaaf nama saaxila. Daa'imman baay'een teetaanasii hin qabamne yeroo dura argineerra. Naannoo sana immoo hiddi dhiigaa baay'ee waan jiranii fi hidda dhiigaan sun yeroo citutti dhiigni dhaabachuu dhiisuu danda'a. Gama biraa immoo baakteeriyaawwan naannoo toonsilii keenya jiran sana salphaalumatti akka isaan gara dhiigaatti dabalamuun gara onnee deemuun akkasumas kalee keenya irratti miidhaa akka isaan geessisan godha jechuudha. Sababa kanaaf adaraa keessan huuba qoonqoo naannoo keessatti namoota muran yoo argitan saaxiluu qabdu. Kan biraa immoo gochoota akkasiirraallee of qusachuu akka qabdan jechuudha. Toonsiliin baay'ee hammaachaa yoo deemee komplikeet yoo ta'e baay'ee hammaa namatti deddeebi'ee yoo ta'e yaaliin baqaqsanii yaaluu karaa ogummaa fayyaatiin kennamu jira. Asirratti toonsiliin bitaan mirgaa jiran akkuma viidiyoo irraa argaa jirtan isatu ba'a malee huubi qoonqoon jitu jechuudha. Kanaaf haala kanaan fayyaa keessan eeggadhaa isin jechuun barbaada. Ammallee subscribe godhaa, share godhaa namoota baay'ee biraan nuuf ga'a. Waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa fayyaa dhabinaa.